kasi ati nurraa qabi yawaaq 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 si kadhanna yawaaq 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 si kadhanna Gosamantii salaati kaa guddaannisu waliin kokkoodina namummaa naadhisu Inkoosnu yaa namaa osoo jana arginu wal hubachuu dhabnee du'aaf waliin danna Hundinuu waltaanii lammii abararru yeroon isaa ammaa kan nu wal mararru waan ogeessi fayyaa jedhu dhaggeeffanna barree wal barsiifnee sirnaan of eegganna Lammii koo saba koo harkaa kee dhiqadhu tarkaanfii lamaa ol walirraa fagaadhu nagaa wal gaafachuu harkaa wal hin tuqnu dhungooffaa lammachuu mallattoon yaa goonu eeyyeen eeyyeen halaalaa goonu Mallattoon koronaa harkaan suukamsaa Kuufaan faattifachuu jabanaa ho'iinsaa Dammaqii yaa namaa fayyaa kee eeggadhu Gorsa keessa fayyaa haalaan dhaggeeffadhu Eeyyeen eeyyeen haalaan qalbeeffadhu Uumamootaa keessa namatti hammate lubbuu dhalaa namaa hedduu galaafate vaayirasii koronaa yaaddoo addunyaa kanaa Ofirraa ittisuuf hunduu tuttuutaana vaayirasii koronaa yaaddoo addunyaa kanaa ofirraa qolachuuf hunduu tuttuutaana Halloo ardii addunyaa halloo atis Afrikaa halloo dhala namaa halloo lammii kiyyaa dammaqii eeggadhu dhibee balaafamaa maaloo maaloo ani siifan dhaama maaloo maaloo ani siifan hima Hiyyeessa sooressaa jedhee namaan nahu daa'ima gaa'eessaa homaa dammu iddoowwan wal ga'ii uummanni baay'atu irraa yaafaa kannu amma yeroo Lubbuun uume kan uumamaan qabnu xiyyeeffannoo dhabnee du'aan dhabuu qabnu mana keessa turuun ga'ee keenya baanu koronaa to'annee fakkeenya yaadanu Ayyoon addunyaadha seeraas taata dhalaa jabaadhaa hojjedha beekumsaan dhufana saayintistiin fayyaa hawaasaa